Ashamaar kafuunee daawwattootaa fi kabajamtoota leensaa mul'unaa faamilii jirtu nagaa keessanii anis nagaa kooti galata waaqayyoo jirra galata isaa jirra kunoo chaanaala kanaaf baara warri taatan subscribe gochuun gara maatii keenyaatti akka makamtan jaalalaan isin gaafadha isin kadhadha kan biramaan isin kadhadha jaalalaan isin gaafadha isinin lammanaa jechuudha chaanaala keenyatti makamaa maatiin nuuf ta'a dafaatii 17 nagalcha dafa 17 galuu dharra'ee jira jechuudha dhuguma sun dhugumaan isiniin jedha 17 nagalchaati anummoo waan isinii godhu nas beekachuudha waan bishaan tuqneen yeroo gara biyyaa galtan isinii eegaa jechuudha kanaaf waan sadiin qabadhee isiniif dhufe jechuudha waan sadii koomentii keessan kanaan dubbiseerraa jechuudha dhugaa chaanaala kanaaf haaraa wartaatan garuu subscribe godha biran darbiina laayikiin barbaadachuudha nam fayyadamaa na laayikiin godhaman rakkoo qabu miqanyoomina laayikii tuqaa ijoollee hundumaatiif jechuudha nabichaa fi biti laayikii tuqaa laayikiin barbaadachuudha akkam fayyadamu na godhaan siniin jedha yoommoo lakkeettanii waan isin gaafatu isinitti gadda waan jechuudha waan sadii qabadhee kan isin dhufe yoo isin laayikii gootanii jechuudha yaada babbareedaa kan isin fidu amileen koo kan cimu akka hin dubbadhu kan na godhu yoo isin laayikii goota yoo sheerii naa goota yoo isin yaada naa keessan anis hamilee koo cimsadhee dhufachuudha dubbachuuf illee arrabni koo ni kamachuudha waan sadii isinii qabadhee dhufe wanti sadii sun laayikii tuqiitti dhaggeeffadhu si fayyada jechuudha dursa garuu waan sadan sana koomentii irratti kanan dubbise ijoollee baay'een kan na barreessitan isiniif himuu barbaada jechuudha maaliidha inni tokkoffaa irratti kanan dubbachuu barbaadu leensaa jettan koomentii sadii gara afurii yoo argeera namoota afurtu barreessa jechuudha erga biyya galtee duratti bareeddaa erga biyya galtee in fokkiftee maal taatee in gurraachuftee in qal'attee in furdattee asiin baatechiin baateettani anaaf jettaniitu nan beeka garuu erga biyya galeen fokkifne boorciin sammana gaheera boorcii baaseera heeppiin koos dabaleera maal koo fokkise boorcii ammana gahu kanarra maal godhu qoy boorciin ammana gahe maal godhu kanarra akkamittiin fokkise duratti kana caalan bareeda dhiisa kan bareedinaa dhiisa asum dhugumaa isinitti himuu fi ani jechuudha gaddarra waanan tureefi biyya keenyatti yeroo gaddinu obboleessi tokkittiin qabu narraa fudhatame isa waaqa wajjin wal loluu hin danda'u kanaaf wanti ani gochuu qabu gadda koo ibsachuu yookiin immoo gadda ufnaa olii gaddoo osoo hin ta'in bakka ammuma hin danda'e waggaa tokkollee haa ta'u obboleessi koo erga boqotee ji'a lamaan guunne ji'a tokko dhugaa dubbachuuf ayyaanni kuni anaaf ayyaana masqalaaf quxaatashi baay'een jaalladha sirriitti eeggadhas jechuudha garuu obboleessa koo yeroo masqalaa yeroo kaan birriin ergaaf jechuudha nan dawwalaaf yeroo natti tole yeroo bilbilli isaa mijatee fi nan dawwalaa fi waan naan jedhu tokko qaba jechuudha yaadannoon qaba kanaaf amma immoo du'aan na biraa boqoteera du'aan na biraa adda baheera obboleessi tokkicha hin qaba obboleessi tokkichi kun narraa fudhatameera jechuudha kanaaf gaddarra waanan jiruu fi yeroo nam biyya keenyatti yeroo gaddinu fuula bishaamunaa qofaan hin dhiqadhaa galgala nan dhiqadhaa guyyaa bishaanumaan lolla'adhaa jechuudha waan dibadhuu jechuudha isinii galee kanaaf malee mataan koo ammas keessi daaraa fakkaata jechuudha dhugaa isiniif mataan koo keessi baay'ee daaraa fakkaata maaliif hin dibadhu miicadhee manitti mul'isa jechuudha qibaatii dibachuun hin jiru baaziliinii dibachuun hin jiru dhadhaasa jennu dibachuun hin jiru kanaaf kan isinii akkasnaan jettanii fi yeroo sanaa deebisu wallaaleetu hin ta'in kanaaf ani umtuu natti hin irraanne dhugaa dubbachuuf homan nyaadhaman dhugaman dibadhaman eenyu ta'a amma nama tokko homan jiraadha jechuudha mana kiraayin qabu bishaan bituun qabu mabraatiin an qaba waan hundaawwan mana koo keessatti guutuudha waaqaa tolu galanni waaqayyoof haa ta'u wanti natti hir'ate jiru amma namni tokko jiraatu homan jiraadha jechuudha abbaan manaa koo fi mucaa koo faana garuu
gadda kanan na mudatee kanaaf malee wanta biraatiif miti isiniin jechuu barbaada. Daawwattoota keenya wanti isinaan jettanii fi warra nu banneedha natti fakkaata. Isinis egaa akka aadaa biyya keenyaatti namni walii gaddina. Faranjii walii gadduu hin beektu. Nuti garuu baay'ee walii gaddina jechuudha. Keessumaa obboleessi haati abbaan obboleettii yeroo nama jalaa boqotanii gadda fi akka ofiitti inuma gaddama jechuudha. Ani akkasitti gaddaa jira jechuudha. Fuula koo dibadhu mataa koo dibadhu. Ayyaanas waan kabaju jechuudha. Isinii galee ayyaanas kabajuu saamaan dhaqnee baranamaan kabaju jechuudha. Baqa mulunaan obbolaa qaba obbolaa isaa bira deemee yoo barbaade haa kabaju. Inni somaa tokkotti hin fakkaanne dhiisinaan jedhee jira jechuudha. Kana keessummaa nama ammatti illee yaa'aa waan jiruuf omaan of qabuun wallaaleetii miti omaan of qaba. Amma nama tokko na beektu. Kana akkasitti hubadhaa isiniin jechuu barbaada daawwattoota keenya. Kan biraa immoo waan sadii qabadheen isinii dhufe kanan jedheefi wanti sadii kun tokko isiniif himeera. Maaf fokkiftee maaf qal'atteettani isiniif himeera sababa isaa. Inni lammaffaan immoo sarraatanyaan kee yookiin immoo hojjettuun kee yookiin gargaartuun kee eessa deemtee jettani. Waliigalteen keenya akka ishiin itti dhufteetti waliigalteen keenya jechuudha. Amma barumsi ga'utti jechuudhaaf dhufte jechuudha. Amma barumsi ga'utti isin gargaaraadhaa fi mucuma firaati. Gargaartuu kan isin eenyu ta'e mucuma firaati. Akkas gargaartuu otoo hin ta'in akkuma wal gargaarsaa yookiin immoo na biruma anuma bira boqochuudhaaf anuma gargaaruudhaaf dhufte maallaqa kanfaleefiti miti jechuu kootiifanii. Amma barumsi koo eegalutti si biran taa'aa sin gargaaraa jettee dhufte. Amma barnoonni waan banameef kutaa 11 baratti barnoonni waan banameef gara maatiitti deebite jechuudha. Isinii galee gara otoo 12 ta'e asittuu dabarfachuu dandeessi. Baay'ee tokko nagaltullee boochee jechuudha. Kanaaf amma anuu rakkoo guddaa keessa jira jechuudha. Dhugaa asiif achi socho'uun baay'ee ulfaatee jira. Shingallaan uffata miiccuu ka'ee, shingallaan biddeen tolchuu ka'ee, shingallaan waan arge hojii ka'ee jechuudha. Na gargaarteetti, na faana taateetti. Kana barumsaaf biyya galtee deebiin gosa kanaa. Inni kan biraa immoo inni sadaffaan viidiyoo yeroo waraabduu ani viidiyoon kee ilaali naman godhuu jette tokko barreessite jechuudha. Inni sadaffaan jechuudha. Viidiyoo koo yoo laaluu sitti toluu baate dhiisuu dandeessa. Garuu ani viidiyoo amma waraabuudhaaf akka durattiitti natti hin tolle. Sababbiin isaa keessummaan yaa'a gaddarran jira. Inafiini intarneetiitiin kanfala waan ta'eef jeetan hojjechaa jira malee viidiyoo babbareedaa duratti akka durattiitti nan hojjedha jechuudha. Hojjechuu nama danda'udha. Sirriitti kana booda nan hojjedha jechuudha. Maaliif otuman gaddaa jiruyyuu wanti hojii na dhoowwu hin jiru nan hojjedha. YouTube irraa waan hin fayyadamu numan fayyadama jechuudha. YouTubein dhugaa dubbachuudhaaf omanaa kanfala. Kanaaf jechayyuu nan hojjedha jechuudha. Viidiyoo koo duriitti nan deebi'a. Amma gaddarra waan hin jiruufan viidiyoo akkasumaan callisee magadhiisa malee viidiyoo sirriitti bareechinama hojjetudha jechuudha. Isinii galee isinni sadaffaan isa kana akkasitti hubadhaa. Warreen chaanaala kanaaf haaraa taatan ammas subscribe gochuun gara maatii keenyaatti akka makamtan jaalalaan isin gaafadha. 17 nagalchaa akkan gammadu godha. Namatti sheerii naa godhaatii isiniin jedha. Dhugaadha. Hedduun isin jaaladha. Baay'ee isin jaaladha. Ijoollee keenya ijoolleen afaan Amaariffaatiin hojjetan akkatti daawwataman dhugaa nama inaafsisa jechuudha. Kan keenya garuu biyya keessa teenyee kunoo yeroo intarneetii kan fallee hojjennu namni 1,000 duune biyyee nyaanneetu nu daawwata. Maaliif? Laayikii illee gochuun jaalattan ijoolleen keenya sammuun keenya firee haa ta'u waliif yaaduu naa dhalatu dhugaan naman arge namanni yoo intarneetiin konaaf hojjete samoona kana dee jira na dide intarneetiin jechuudha. Sheerii illee namaa gochuu hin dandeenye akka tasaa sheerii yeroo gadi ba'e boorsaa koo keessatti as yoolee waan ba'u katamaatti naaf hojjeta malee qe'ee keessatti naa hojjechuu dide jechuudha. Sheerii walii godha wanti itti kanfaltan tokko hin jiru. Gatiin keessan Waaqayyo biratti asitti miti jechuudha. Waan dandeessanii wal gargaaraa ijoolleen keenya. Ijoolleen afaan Amaariffaa hojjetan waan xiqqoodhaan wal guddisu jechuudha.
keenya garuu itti dadhabne viidiyoo bareedaa yoo hojjenne iyyuu namni ilaalu jiru. Inni ilaalu garuu laayikiin godhan. Laayikiin faayidaa qaba. Viyuu fi laayikiin faayidaa qaba. Yaadas kaa utuman jaallati yaada yookiin koomentii barreessaa kaa wal gargaaraa waliif ta'a wal fayyadaa. Isa kanaa isiniin jedhaa deebiin isinii deebise kunooti. Akkasitti yaada gaddarra waan hin jiruufi akkasinaan hin jedhiina. Ammas nama of qabuu danda'uudhaani. Mtuulatti nirranne human dibadha man nyaadha man dhugaa nama kamii walitti yoo man jiraadha amma namni tokko jiraatu man jiraadha jechuudha. Ani amma biyya Arabaa deemuu barbaaddaatti na gaafattanii bacirraash deemuun barbaadu irraa fayyadameera tagbaaraan hojjedheera. Isinis immoo birrii keessan harkaan qabattanii gaafa isin of kabajjanii galtan huma jiraattu jechuudha akka kanatti. Birrii keessan abbuma argitanitti hirtu taanaan dhiiraan beennetti ergitanii mana jaarii lafa biti jettu taanaan hin jiru inni kun. Jireenya miti inni kun jechuudha. Maaliif dhiirri sun birriin harka keenyaan garagalee isin hin ilaalu. Kana beekadhaa. Isinillee hin kabaju beekadhaa. Nama waan eebbise nama garaasaa Waaqayyo filate kaa'e malee nama garaasaa tuqe Waaqayyo malee namoonni baay'een akkasitti shawwadamu jechuudha. Isa kana birrii keessan qabadhaa ijoolleen biyya Arabaa jirtan akkuma koo hojjettanii warri galtanii milkooftanis baga isin milkeessee warri immoo ganaa milkaa'uudhaaf daandii irra jirtan isinaa milkeessuun isiniin jedha. Shaaloom nagaatti tolaa nagaan isinii baay'atu. Laayikii tuquudhaan sheerii gochuudhaan koomentii kaa'uudhaan nu duukaa ta'a. Jabaadhaa. Ciao. Bye. Nagaan oola. Oolmaa gaarii isinii haa ta'u.